Eebbasiidaa hacee isa haaraa haala yeroo ammaa keessatti namni mala baasee nama kadhatu. Erga footoon qananii haaraa ba'e Andu'aalem ammoo karaa Dubaay deemeera jedhamaara. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Shama harka fuunee hordoftoota keenyaadha. Har'ammoo viidiyoo haarawaadhaan walitti deebinee jirra. Warri chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe, like gochuudhaan amma dhumaatti nu waliin turan isiniin jedha. Amma immoo gara viidiyoo. Haala namatti tolu nama bohaarsuudhaan eebbifamee ijaaramee jira kun karaa viidiyoo isitti የኢራን ጦር በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያን ጨምሮ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራትን አመስግኗል። ኢትዮጵያ፣ ጋና፣ እንዲሁም አፍጋኒስታን፣ ኬንያ፣ ሳውዝ አፍሪካ እና ሶማሊያን ጨምሮ በአሁኑ ሰዓት ምስጋና በትዊተር ገጹ ላይ በአሁኑ ሰዓት ባወጣው መረጃ ተመልክተናል። ታዲያ የአፍጋኒስታን እህት ወንድሞቻችን ከጎናችን ስለቆማችሁም እናመሰግናለን ማለቱ በአሁኑ ሰዓት ተሰምቷል። ለተጨማሪ መረጃ ቤቱን ፎሎ ማድረግ እንዳረሱ። መልካም ምሽት። akkuma dhageessan kunu galateeffataatti duraan immoo yeroo jedhamte biyyi tokko kan namni nama wallolu yeroo namni itti bu'e malee ofii namni dhufee nama tuqu gara viidiyoo isitti Andu'aalem erga hiikamee amma immoo footoosii gadhiisuudhaan akkaataa isiin duraatti miidhamte reef erga inni hidhaadhaa poolisii marammaree dhabee jedhee amma immoo footoosii gadhiisanii jiru isaa wal qabatee inni immoo kun Dubaayin deemeera jedhamee viidiyoo ilaallee walitti adeeminu. ሶኛል ዱባይ ብትገኝም ከሷ ከሰማይ ቤት አታመልጥም። ኦኬ ዱባይ ሄደሃል። ኢሚግሬሽን ራሱ እንዴት እንዳሳለፈ በዋስ የተለቀቀ ሰው ኢሚግሬሽን አልፎ ዱባይ መገኘቱ ራሱ ምን ያህል ኢትዮጵያ እንደዘቀጠች ምን ያህል ኢትዮጵያ ሕግ እንደሌለ ራሳችሁን ሴቶች ጠብቁ። በቃ ጠብቁ። ሕግ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። የዱርዬ የወሮ በላ መሰብሰቢያ ሆኗል። ብትሸሽም ከሰው ህሊና ከእግዚአብሔር ፍርድ አታመልጥም። ዱባይ ይገኛል በዚህ ሰዓት ሜታዬ። ዋው ሳምባዲ እኮ ማን ነበረ ትናንትና ነው እንትና ሃና ስትል ነበረ። ሜሪና ሰምተሻል አይደል? ምናልባት ከሀገር ቤት ሊያስወጡት ይችላል ሊወጣ ይችላል ምናምን ስትል ነበረ ትናንትና። ዱባይ እንደሙስ ፖሊሲን ማስረጃ ደቤ መና ሂዳቲ ባሴ jarri footoo kun ammoo amma gadhiisanu duraan giseenni yeroo poolisiin waa barbaadu yookaan akkaataa isheen itti marammaru sana utuu gadhiisanii bareedduu ture. Nama tokko hidhamee uummanni fayyaan eddeetti arrafamuun kun hin ta'u. Kan balleesse nama tokko kan arrafamu Itoophiyaa fayyaa gara viidiyoo isitti aanu. አባ ምን ፈልገህ ነው? ሰላም ሆናችሁ? አለ። አይ አዲስ ጀማሪ ለማኝ ነኝና አበራታቱ። ካዋጣኝ ቀጥላለሁ። ደንበኛ እንሆናለን። እንደዚህ ደግሞ ጭራሽ እንደዚህ ብላችሁ ዛሬ ነው ጀመርኩ። ደግሞ ገድ ይበል ፊጠኗቸው ይላሉ። አማ ማከብላለን ፊጠኗቸው ይላሉ። እንዲማ በስታይ ደስ ያላችሁ 10 ሚሊዮን ስቲሽ አሜን። ደንበኛ እንሆናለን። Wanti kun dhugaadha moo soba jettasi? Sobuma wal ga'e fayyaa isa rabbii hojjedhu nyaadhu jedhe dhiisee. Gaafa horanii ka'anii rakkatan kun akkasi gaariidhaa godhame mastawaatii makiinaa see of ilaalu kun amma gara viidiyoo isitti ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ከብዙ ጥያቄ በኋላ የመጣው ይሄንን የምታዩት ጡት መያዣና የስዊሚንግ ፓንት አንድ ላይ 300,000 ድርሃም ነው። እንደምታዩት ከዳይመንድና ከወርቅ የተሰራ ነው። ማዘዝ ለምትፈልጉ በ0526983364 ላይ ማዘዝ ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ተደርጎ የተሰራ ነው። ሙሉ ለሙሉ የምታያቸው ፈርጦች በጠቅላላ ዳይመንዶች ናቸው።
የቀረው ወርቅ ደግሞ 18 ካራንት ነው። ወርቅcha sala uffata tana eenmoo ofeen yeroo kanatti yookiin daqiiqaa lama kenne haasofita deebite ayyee daqiiqaa lama sii kenne akkas jedhe na caqasa amantiin kiyya muslima siin jedhe amantiin kiyya muslimaa ergama Muhammadi nabii Isaa ilmi Maryamis nabiyyiidha gattis an kana amana sii galee san irraa kanaaf immoo ilmi namaa kamiyyuu waan fedhetti amanuu mirga isaati mukatti yoo amane rabbiin mataa isaa gaafata waan ta'eef yoo ammoo waa'ee amantii keessa garibuunee akkana wal mormina jenne nama amantii bira nama na caala beekumsa waan kanaa irra si deebisuu danda'u bira si geessuu danda'a sanirraa kanaaf as kootu achi kootu as deebii obboleessaa kiraa deema naan jedhin bannaati deemi bakka deemtu jedhin nama biraatiin fixattee fixadhe xiyata yoo kanama dhageettu sitti mee jiraar ayyaanillee deemi yookiin nama waa beeku bira dhaqii nama sitti himuu danda'u hojja babbaasee jaraanillee haasa'u jirraa bar an tokkicha an sitti himuu dhufee an si waliin mariillee mariidhaaf yookiin waa'ee amantaatiin dhufne an akkan baay'ee si jaalladhuu fi Yesuus akka si jaallatuu fi namni gaariin akka keetii kun gara amantaa dhugaa anillee jaaladha wallahi alazim wallahi nabii Isaa mo wallahi jaaladha nabiyyi annabi Isaa ilma Maariyaam kaati jettu san hin baanu bar ani Yesuus ilma Waaqayyo Yesuus isa macaafa qulqulluu keessa isa fayyisaa addunyaa keetii bar atakkasitti erga amante ani ammoo kamataa kiyyatti kan amanu Yesuus jechuun nabii Isaa ilma Maryam nabiyyi ta'uu isaatti amana kaisa uume kaisa ol kajiru ammoo rabbi Allah tokkicha garaagarummaa asaa keenyaa laal ibsa an ilma Waaqayyoon sitti hima ati ilma Maariyaam natti himta akkamitti walii galla garaagarummaa jiraa bar gidduu kan an kasiin jedhu Yesuus hin qoon kasiin jedhu Yesuus ati yaa ibsa namni kamuu Yesuusiin malee jireenya bara baraa hin qabu kottu gara Yesuusitti obboleessa koo qaali Yesuus si jaallata ara jira wallahi ammallee ati amma jireenya bara baraa ni qabda jiraachaa jira nam haga jiru keessatti kaburii dammoo rabbi beekaa abdii ka jannata ta'uu kee of beekta amma ati jannata galta moo azaaba galta ani moo jannata galuuf khayrii dalagataa jira bor waan bor itti gaafatamu addunyaarra walitti qabadhee addunyaan tun waan fatanaa biyya fatanaa irra tartu waan ta'eef bakka dhaqxu ni beektaa ibsa amma bakka dhaqxu ni beektaa bakka dhaqxu ni beektaa yoo duute inshallah jannata galasiin jedhe jannata ragaa maal qabda boleessa yoo barbaadde gaafa achi deemne achi taa'ee laayivii sii dabarsa azaaba keessa deettee naanaasa'uu dandeessa. Karaan dhugaan jireenyi Yesuus qofa ibsaa koo karaa dhugaattan si affeeran obboleessi kee. Yaa Rabbi Allah awoo listi obboleessi. Namni kamiyyuu amantaa sanas ta'e kanas yoo ta'e namni tokko osoo hin baratin yoo waan hin beekne irratti dubbatu ta'e namni kamiyyuu amantaa ofii jaallata namni hin beekne immoo yeroo waan hin beekne haasa'e inni kun aariidhaan isa sana tuqaa inni sun immoo aariidhaan kana tuqaa kana keessatti immoo kan miidhaa eenyuun nama san beekne sana dhabuudha amantaa yoo kan muslimaa ta'e yoo beekaan jiraate baradhu dura jechuudha gorsuun duratti yoo kan kiristaanaa ta'es baradhu gorsi jechuudha yoo kan hin taane amantaan ergasumaa jira namni wanti inni wal miidhuuf hin jiru kan barbaadetti amanee kan barbaade dhiisuun mirga isaati. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata aga kabiraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura jiraadhaa ulfaadhaan isiniin jedha.